Oduu gammachiisaa hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf aagaa dhagayaa wal dhageessisaa seenaa haarawaa magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuuf jira. Yeroo dheeraaf uummanni amantaa musliimaa hawwaa kan ture magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuu fi piroojeektiin gurguddaan ijaaramuuf tarkaanfiin isaa eegalamee jira. Akka biyyaatitti jiddugalli amantaa islaamaa guddaan kanneen tajaajila armaan gadii of keessaa qabu mana barnoota kutaa 1 hanga kutaa 12 G+3 kolleejjii islaamaa G+4 masjida G+3 kan sadarkaa isaa eeggate iddoo salaata iidaa bifa adda ta'een jiddugala gabaa guddaa hundaaf mijataa ta'e biiroowwan tajaajila islaamaa paarkingii eeriyaa fi kanneen biroo dabalatee haala kana fakkaatuun ijaaramuuf qophii irratti argama. Sagantaa kana sababeeffachuudhaan piroojeektiin baazaarii guddaa akka guutuu biyyaa fi naannootti qabamee jira. Sagantaa kana irratti keessummoonni gurguddoo hedduun irratti ni argamu. Hooggantoota keessaa Dr. Sheek Haji Ibrahim Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, Sheek Gaalii Muktaar Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa, Ustaaz Haydar Kadir Prezidaantii dargaggoota musliimaa Itoophiyaa, Ustaaz Shu'eebii Shamsuu Prezidaantii dargaggoota musliimaa Oromiyaa dabalatee hooggantoonni biroos irratti ni argamu. Doktoroota keessaa Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Abdallaa Kadir, Dr. Kamaal Haji Galatu, Dr. Muhammad Hussein, Dr. Jibriil Qamar, Dr. Muhammad Kamaal Tilmo, Dr. Muhammad Salii fi kan kana fakkaatan du'aatota keessaa Ustaaz Ahmadiin Jabal, Sheek Amin Ibroom, Ustaaz Jamaal Aliyin, Ustaaz Sufiyaan Kushland, Ustaaz Qamar Hussein, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Kaamil Shamsuu, Sheek Abdusalaam Kadir, Ustaaz Abdallaa Idris, Ustaaz Haji Mustafaa Hussein, Sheek Muhammad Raabi Hassan, Ustaaz Xaayir Galatoom, Munashid Abu Maayrii dabalatee namoonni hedduun sagantaa kana irratti ni argamu. Maal kana qofa biyyoota garaagaraa irraa keessummoonni fi hooggantoonni biroos affeeramanii jiru. Maarree waamicha sagantaa guddaa kana irratti isinis affeeramtanii jirtu. Guyyaan isaa gaafa guyyaa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 yookiin akka lakkoofsa hijraatti Zulqaa'idaa 20 bara 1446 guyyaa dilbataa ganama keessaa sa'a 2 irraa kaasee sagantaan kun ni eegalama. Irraa hin hafinaa seenaa addaa hojjetamuuf deemu kana irraa haftanii hin gaabbinaa isiniin jenna. Walargaan gaafa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 dirree istaadiyoomii magariisaa magaalaa Asallaati.